waaqayyotti gatuu kan nuyi qabnu immoo maalidha? Nuyi amantoonni Kiristoos Yesuusiin kan amanne maal waaqayyotti gannee dhiisuu qabna? Isa jalqabaa yaada keenya waaqayyotti ganna. Isa jalqabaa yaada keenya waaqayyotti gannee dhiifna. Mee kutaa sagalee waaqayyoon isinii dubbisa. Kutaan amma isinii dubbise qabadhaa yaadaan. Yaada keenya waaqayyotti gannee dhiifna. Yaada keenya waaqayyotti gannee dhiifnu taanaan yaadi keenya booldaa nuyi linnee keessaa bahuu hin dandeenyedha. Yaadni keenya murteessaadha. Yaada keenya ofuma keenyaa qabanneetti rakkanna duukaa rarraana duukaa fiigna yoo ta'e yaadni keenya boolla guddaa nu buusuu danda'a. Qilee nu buusuu danda'a. Sagalee waaqayyoo macaafa faarfannaa boqonnaa 55 lakkoofsa 22 irraan isinii dubbisa. 55:22 faarsaa 55:22 akkasidha. Wanta yaada sitti ta'uu waaqayyotti gati dhiisii jedha. Inni akka ati hin kufnetti si hirkisaa namni qajeelaan raawwatee akka hin mittinne sin godhaa jedha. Dhageessanii yaada keenya waaqayyotti gannee dhiifna. Yaada keenya waaqayyotti yaadni keenya kutaa gurguddaa of keessaa qaba. Kutaa gurguddaa yaadni keenya of keessaa qabu yaada garaati, yaada lapheeti, yaada sammuuti. Yaadni garaa jira, yaadni laphee jira, yaadni sammuu jira. Yaada garaa jechuun waan garaan yaadu jechuuni, waan garaan yaadu jechuuni yeroo hundumaa yaadni garaa dhala namaa waan lafarraatti hidhama. Yaadni garaa nyaadhu dhugii quufii bashannanii jedheema namatti hima jechuudha. Yaada garaa jechuun waan foonii yaadaa jechuudha. Yaada garaa kana jalaa bahuudhaaf immoo yaada garaa isa Kiristoos qabu ture qabaachuudhaan jalaa baana. Yaada garaa Kiristoos qaba ture maal godhaa jedhaa? Qabaadhaa jedha sagalee waaqayyoo ergaa Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti waan ta'eef. Kanaaf iyyuu obboloota koo yaada garaa keenya waaqayyotti gannee dhiifna. Yaadni garaa keenya yoo waaqayyotti gatamuudhaa baate, waaqayyo nurkaa fuuchuudhaa yoo baate, yaadni garaa namaa baay'ee hamaadha. Yaadni garaa namaa kiyyoodha. Yaadni garaa namaa boolla nama buusa. Yaadni garaa namaa waan lafarraatti nama hidhee dhaala mootummaa waaqayyoo nama dhowwata. Kanaaf yaada garaa keenya waaqayyotti gannee dhiifna. Inni lammaffaa yaada laphee keenyaati. Yaadi laphee keenya yaada yeroo hundumaa dafee kan aaru, dafee kan murteessu, dafee kan ejjennoo fudhatu, dafee kan waa konfirme godhu, dafee waan rilaakti waan ta'u godhudha jechuudha. Laphee keenya jechuun onneen keenya kan irratti argamudha waan ta'eef. Sirni argamsuu keenyaaf sirni raabsa dhiiga keenyaa laphee keenya irratti waan argamuu fi onnee keenya keessa kan jiru jechuudha. Lapheen keenya kun qajeelaa ta'uu qaba jechuudha. Waan qajeelaa yaaduu qaba, qajeelummaa hordofuu qaba jechuudha. Egaa obboloota koo yaada laphee keenyaa seexan argatee jennaan, yaada garaa keenya seexan argatee jennaan, seexan nurkaa fudhatee jennaan iddoo barbaade nu geessa, waan barbaade nu hojjechiisa. Yaadi garaa keenya yeroo hundumaa kan koo haa ta'u jedha, hin sassata, ofitti harkisa yeroo hundumaa yaadi garaa ofitti harkisa. Kan biraan immoo wanta baay'ee hamaa ta'e gara alaatti qopheessee baasuudhaan beekama. Kana jechuun arrabsuudhaaf, abaaruudhaaf, jibbuudhaaf hin ariifata yaadni garaa. Egaan namoonni tokko garaan koo danda'e nama akkasitti hin fayyuu jiru. Kanaaf yaadni garaa isaanii waaqayyotti hin laatamne waan ta'eedhaaf waaqayyo harka waan hin jirreef hin jibba jechuudha. Yoo yaadni garaa keenya waaqayyo harka jiraate garuu yeroo hundumaa waan gaarii yaadnaa jechuudha. Egaa yaadi laphee keenyaa hin murteessa isiniin jedheera. Ariifattee akkati murtoo fudhattu si godha jechuudha. Ariifattee immoo waa asirratti akkati gootu si godha jechuudha. Yaadi laphee kee kanaa hin to'attu taanaan mootiveeshinii keetii miira keetii fayyadamta taanaan yaadi laphee kee kana dafee ri'aakti godha waan ta'e tokko taanaan yeroo sana to'achuu danda'uun sirra jiraata jechuudha. Yaada laphee kee kana eenyutti gatuu qabda? Waaqayyotti gatuu qabda. Inni sadaffaa yaada sammuuti. Yaada sammuu jechuun waa kalaquudhaaf kan ariifatu, waa hojjechuudhaaf sammuu yaada isa kan Kiristoos qaba ture. Isa yaada sammuu waaqayyoo abbaan nu keessa kaa'e kuni boorderii adda addaa qaba. Kana jechuun kutaa baay'ee qaba yaadni sammuu. Kutaa baay'ee qaba. Kutaa sana keessa seenee isinitti himu. Yaada sammuu kana yoo waaqayyotti ilaannu ta'e yaadni sammuu kun yookiin bal'isi yaadi namaan jetti, yookiin asumatti of bukkeetti yaadi namaan jetti, yookiin immoo baay'ee xiqqeessi yaadi waa'ee hin baaftu jettee namatti himti yaadni sammuu. Yaadni sammuu keenyaa hatameera taanaan waaqayyotti hin laatamne. Yaada sammuu isa waaqayyo nuuf kenne kana waaqayyo abbaa biraan argadhe kan waaqayyo abbaate jennee ittiin kalaquudhaaf, ittiin waan haaraa hojjechuudhaaf, ittiin ol baanee samiirra jiraachuudhaaf ittiin yaadnu taanaan yaadi sammuu keenyaa maraatummaatti nama laata jechuudha. Dafee nama maraacha jechuudha. Maaliifi sammuun wantuma inni irraa ijaarame mataan isaayyuu dhangala'aadha waan ta'eef yookiis immoo wantoota baay'ee siisii ta'an irraa ijaarame waan ta'eedhaaf wantoota baay'ee
baay'ee kwaalitiin isaanii kan eegamte baay'ee xiqqoo baay'ee barbaadamtu kan taate immoo baay'ee hawwattu kan taate immoo irraa ijaaramte jechuudha. Golaaf kutaa baay'ee qaba. Kanaaf yoo obboloota koo yaada sammuu keenyaa gaafa waaqayyotti ilaannu yaadni sammuu keenya hojjedhu nuun jedha, hin milkoofta nuun jedha. Yaadi sammuu keenya waan haaraa hojjetta nuun jedha, hin geessa nuun jedha. Yaadi sammuu keenya jireenya as malee waaqarra jira nuun jedha. Yaadi sammuu keenya ati yoo duute hin jiraatta nuun jedha. Argitanii garaagarummaa yaada garaa, garaagarummaa yaada sammuu fi garaagarummaa yaada laphee. Yaada sammuu keenyaa waaqayyotti ilaannu taanaan garuu yaadi sammuu keenyaa isheen stupid mind jedhamtu jechuudha. Yaadi sammuu isheetti waa'ee hin baafne suni akkasumas jetti. Ati yoo jiraattes yoo dhiistes maal si fayyadaa itti? Duutee kaatee hin jiraattu namaan jetti. Akkas jedhu namoonni tokko tokko yeroo baay'ee as jiraattee jennaan jireenyi bara baraa yookiis jireenyi du'a booddee maaltu jira siin jedhu. Yaada sammuu ishee waa'ee hin baafne sanatu ati duutee jennaan jireenya maalii qabdaa nuun jetti. Nuun garuu yaada sammuu keenyaa harka waaqayyoo keessa jira taanaan, waaqayyotti ganne irra taanaan, waaqayyotti gannee dhiifne irra taanaan yaada sammuu keenyaa akka nuun jedha. Ati yoo duute hin jiraatta nuun jedha. Ati yoo har'a rakkatte yoo boriin sooromta jedha. Ati har'a yoo dhukkubsatte yoo boriin fayyita jedha. Sababiin isaa jireenyi bara baraa kan keeti nuun jedha. Yaadi keenya waaqayyotti gatamee hin dhiifamu taanaan obboloota koo baay'ee hamaadha. Kanaaf maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaada keessan wanta waaqa irra jirutti hidhaa'edha. Yaada keessan jedhama. Yaada walitti qabee dubbatin. Yaada keessan wanta waaqa irra jirutti hidhaa jedha. Iddoo inni itti hidhamee jira jechuudha. Wanta waaqa keessa jirutti kan hidhamu yaada isaa kam jechuudha? Yaada sammuuti. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 38 gaafa ilaaltan yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa'edha. Mootummaa isaa barbaadutti hin hidhamtu taanaan yaadni keenya yaadni sammuu keenya waan waaqarraatti hin hidhamu taanaan yaadni keenya waan waaqarraa hin barbaadu taanaan sammuun keenya waaqayyotti hin kennamne jechuudha. Waan lafarraa barbaada taanaan dhandhama lafarraa barbaada taanaan argannoo lafarraa qofa argatee gammadee bashannanee darbuu barbaada taanaan yaadni keenya yeroo dhiyootti maraatummaaf nu saaxilaa jechuudha. Namoonni yeroo hundumaa waan lafarraa barbaadan maraatuudha. Waan namaan jedhan hin beekanii. Waan ofii jiran hin beekan. Waan ofii jiraatanis waan namni jiraatus hin beekan. Nuyi garuu yaadni sammuu keenya waaqayyotti kenname waan jiruuf nuyi ijoollee waaqayyoos waan taaneef waan namaan jennu beennaa, waan ofii jennu beennaa, waan jiraannu beennaa, waan namni jiraatus hin hubanna jechuudha. Kanaaf obboloota koo waaqayyo har'a akka isin yaada keessan isatti gattanii dhiiftan barbaada. Yaada keessan natti gataa dhiisaa jechuun hin yaadinaa jechuudha. Lakkisaa. Yaada qabna nuyi. Yaada qabna. Hojjechuuf yaada qopheessinaa. Yaada barachuuf yaada qopheessinaa. Gaa'ela dhaabbachuuf yaada qopheessinaa. Mana ijaarrachuuf yaada qopheessinaa. Biyyatti biyya geeddarachuudhaaf yaada qopheessinaa. Yaada kana ittiin garaachaan dhukkubsannu, ittiin lapheen keenya dhaannaan isaan dabalu, ittiin mataan nu buwaafatu. Ilaa yaadaan qaba. Yeroo isin yaada baay'ee baay'iftan, yeroo isin yaada baay'ee baay'iftanii, yaada baay'ee yaaddanii, yeroo isin yaada baay'ee yaaddanii, caggaarraan isin dhukkubu yookiis garaachi keessan isin dhukkubu jira moo hin jiru? Jira. Yeroo isin baay'ee yaaddanii lapheen keessan dhaannaan isaa dabalu jira moo hin jiru? Jira. Kana wal sobuu waan hin dandeenyeef. Yeroo isin baay'ee yaaddanii mataan isin dhukkubu jira moo hin jiru? Jira. Maaliif mataan na dhukkube jedhaatti yaada? Sababiin mataan isin dhukkubeef yaada keessan sana waaqayyotti hin dhiifne. Yaada keessan sana waan waaqayyotti hin dhiifneef dhaannaan onnee keessanii hin dabala. Dhaannaan onnee keessanii raabsi dhiiga keessanii baay'ee dabala. Hin saffisa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaaf saaxilamtu, narviidhaaf saaxilamtu. Sababii maalii? Sababii yaada keessa waaqayyotti hin laanne. Inni kan biraan dhibee garaachaatiif saaxilamtu. Yaada keessantu waaqayyotti gattanii hin dhiifne. Yaaddanii qopheessitanii kaatanii ofii keessanii sukkuumtu. Yaaddanii qopheessitanii waaqayyotti laattu. Sagaleen waaqayyoo akkasidha macaafa fakkeenyaaf 16 irratti. Namni yaadee qopheessaa kan fiixaan baasu eenyudha jedhaa? Waaqayyodha jedha. Argitanii yeroo nuyi yaadnee qopheessinee waaqayyotti gannee dhiifnu kan fiixaan baasu eenyudha? Waaqayyodha. Haleluuyaa. Yaada jechuun waan nuyi karooraan ittiin hojjennu jechuudha. Karoora keenya jechuudha. Yaada jechuun karoora keenya jechuudha. Haleluuyaa. Karoora jechuun immoo waan keessaa gara alaatti ba'udha. Kanaaf yaada keessa waaqayyotti gataa dhiisa. Dhimma gaa'ilaa yaadaa jirta waaqayyotti gatii dhiisi. Mana ijaarrachuu yaadaa jirta waaqayyotti gatii dhiisi. Waa'ee
obboleessa kee yaadaa jirta waaqayyotti gatii dhiisi. Waa'ee haadha kee fi abbaa kee yaadaa jirta waaqayyotti gatii dhiisi. Waa'ee abbaa manaa kee yaadaa jirta waaqayyotti gatii dhiisi. Waa'ee haadha manaa kee yaadaa jirta waaqayyotti gatii dhiisi. Waa'ee karoora barnoota keetii yaadaa jirta waaqayyotti gatii dhiisi. Waa'ee biizinasii keetii yaadaa jirta yaadi waaqayyotti gatii dhiisi. Ofii keetii wajjiniin cuggarraan dhukkubsatin. Ofii keetii wajjin mataan bu'aafatin. Waaqayyotti gatii dhiisi. Waaqayyo danda'aadha. Inni Elshadaayidha. Inni Alfaadhaaf Omeegaadha. Inni isa jalqabudha, isa xumurudha. Waaqayyo isa waan hundumaa qixatti toorattis beekudha. Kanaaf maal waaqayyotti gattee dhiisuu qabda kan jedhuuf isa jalqabaa yaada keeti. Kanaaf Daawit garbichi waaqayyo yaada kee jedhama waaqayyotti gatii dhiisi jedha. Haaleluyyaa.